السلام عليكم جرخين أكم جت النجاة فيا بقى نجاة ولد الجانه تولجا برموتا كمبيوتر ولا-Barru Kutaa 5 خليس جل كمنة ترى لسنتو يجادا جا لسنتو كنا خيستي هاردوير في سوفتوير نكمتي والهاسون والإندوبتن كنجولا اللي خليسة بكما خليسة الأمن الرأي اتفقناه جوارة وندي بقى نجاة نفتري ده هذا جنة كوبوي تبو هاجل كملوكا غاريغا خليسا واي هاردوير في سوفتوير يقولالو سلايدي سديتر دامنه سغل رايغا لاچ تولغا مي ماشين سايكل كان حلالو. The CPU carries out software instructions by repeating 4 basic operations in the machine cycle. maal jechaga kana jechuun machine cycle keessatti CPU qajeelfama software hojii hundee afur irra deddeebi'eeti raawwachuun hojiitti jecha. Tolega fetching and decoding make up the instruction cycle yookiin I cycle. Fetching fi decoding kan jennu kun egaa instruction cycle yookiin I cycle jalatti ramadamanii jecha. Fetching retrieves an instruction or data item from memory. maal jechuudha? Fetching jechuun data yookiin galmee wanta ol kaayyanne memory keessaa gadi baafachuu jechuudha. Decoding translates the instruction into a form the computer can execute. Decoding jechuun qajeelfama kennamu bifa computerri beekutti hiikuu yookiin jijjiiruu jechaadha. Tiyaanugaa machine cycle jenneen ittuma fufee machine cycle continued executing and storing make up the execution cycle yookiin ammoo e-cycle jedhama. Execution cycle qajeelfama raawwachuu fi galmee save gochuu yookiin ol kaayyachuudha. So execution carries out the commands in the instruction ja. maal jechuu kun? Executing jechuun qajeelfama keessatti waan ajajame hojiirra oolchuu jecha. Storing writes the results to memory not to the storage medium. Gaa kana jechuun maal jechuu? Storing jechuun machine cycle kana keessatti storing jechuun resultii yookiin ammoo bu'aa calculationa memorytti himuu yookiin ammoo itti katabachuudha jechuudha. Not to storage medium jechuun sani storage medium yookiin ammoo hard drive irratti miti memorytti kan himuu jechaadha resultii san. Kun egaa fakkeenyi isaa kunoo kana. Laalammaa fakkeenya kana keessatti wanni arginu 5 plus 25 in application keessatti ni katabda. And then maal godha instruction cycle kana keessatti fetching kan jennuun step 1 dha. Step 1 kana keessatti control unit fetches application instruction and input data from the memory. Okay, warri fetching jennuun gara memory ti information kana ol katabaa jecha. And then maaltu taasan booda decode kan jennuun control unit decodes the instruction data and sends them to the ALU. Amma information kana bifa computerri beekuu dandayutti jijjiiruudhaan gara ALUtti ol ergaa jechuudha. Okay, arithmetic logic unit kan jennee sanitti. Sadaffaratti maaltu ta'a? Execution cycle dha jecha. ALU executes the calculation with the data jechuudha. ALU kun egaa calculation san gara hojiitti hiikee fassaree deebisaa siika. Kun egaa stores results of the calculation to memory kan mammareefu jennee jecha. Gaa bu'aa argame san gara memoryidhaati ol kataba. Kana san booda maal 5 fi 25 walitti daballe display irratti waa afur eega dalagame booda 30 gasiiba. Kana gaa wanni
ALU jennuun yookiin ammoo machine cycle jennuun kana jechuudha. Amma clock speed kan jennu kana ilaallu. Machine cycles are measured in microseconds, nanoseconds and even picoseconds. Kana jecha maal jecha gaa? Secondii takka jechu gadi bu'ee machine cycle kun egaa microseconds jechuun millionth of seconds jechuudha. Nanosecond ammoo billionth of second and ammallee immoo picoseconds kan jennuun trillions of seconds warra jennuun kana shalagamaa jechuudha. Kana jechuun gaa fakkeenyaaf amma millions of seconds gu jennuun lakkoofsi gaama yoo karaa harka bitaadhaa taakka 2-3 jettee lakkoofteechi maal ta'a lakkoofsi millions malee millionth THS kun gu itti hidhamu maal ta'e lakkoofsi gadi bu'ee xiqqaate jechuudha hedduu gad xiqqaa. Okay, scientific notation jaanin kanaas. So akka bifuma saninga yooni fi dot 00000 ammallee 001 jechuun 1 times 10 to the power of -9. So ngama billions of seconds jaanin. Kun ammoo 1 times 10 to the power of -12. So nifi sammas trillions of seconds. Bifa kanaa dhigaa machine cycle yeroo hamma kana keessatti measure ta'a. Hammamiin isaa beekamuu danda'a. Hangam takka speediin isaa shalaguu dandeessaa jechuudha lakkoofsa kanaan. The faster the machine cycle, the faster your computer processes data. Gaa hammuma machine cyclein jarjarfatuuni computer keetis dafee hojii hojjechuu ati barbaaddu san hojjatsiif hojjetaa jecha walitti hidhaadha. Okay? Kaitanu. The processor's speed is also called clock speed, which is the number of instructions the CPU can process per second. Clock speed jechunga speedy processoratti CPU'n secondii takkatti qajeelfama hammam raawwachuu akka qabu itti himu jechuudha. Kunilleen clock speed kana keessatti hammatamaa jechuudha. Tolega presentation irra asumarra golamna. Boqonnaa sakandii 30 fudhannee walitti deebina hammasittu boqonnaa gaarii. Ya obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema. Gatiin bika jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu. Hayyee baga nagaan dachaatan dhiyaadhaa jenna. Gaariigaa daqiiqaa hamma nuuf kana hands on waliin laallaa itti dhiyaadhaa. Gaa kaleessa control panel keessa seeneeti akkaataa ittiin computer kee virusoota garagaraa irraa eewwalachuu dandeessu laallee turre. Aras control panel keessa dachaaneeti waan tokko laallaa mee halaallu waliinuu. Gaariigaa control panel keessa seenuudhaaf bakka type here to search jiru kana keessatti CONT gootee enter gootaa control panelin banamee jechuudha. Gara lamaan laaluu dandeessa. View by ka jiru kana small icon fi large icon. Large icon irratti godhuu dandeessa. Category ka jooraas godhuu dandeessa. Category yoo goote categoryleen 8tu jira. Adjust your computer's settings yaa akka gaariitti akka mul'atuuf large icon irra godhuu dandeenya. So yoo guddisee waa hedduutu as keessa jira. Jara kana hunda ni ilaallaa jechuudha. Arraafnee hamma tokko as keessaa halaallu. Power options kan jiru kana yoo laalle fakkeenyaaf power option kun wanni nu gargaaruuf computerri keetii fi electricity'n balance wal gootee akka sirriitti hojjechuu dandeessuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma as keessatti change plan settings kan jiru kanarra yoon qulqucee turn off display. Turn off display kan jiru kuni never kan jiru kanatti sattee jira. Yoon xiyyaa fuula gadi bitanarra qulqucee jijjiiruu hin danda'a as keessaa. Daqiiqaa takkatti dhaamsi jechuun hin danda'a. Daqiiqaa 5 yoo fedhe 10
fedhu 15 diidama akkasitti sat godhachuu dandeessaa jechuudha. Kun egaa kompiitarri kee yoo itti hojjechuutti hin jiraanne akka ifiif display yookiin ammoo iskiriina kana ifumaaf dhaamsu jechuudha. Amma kiyya kana never irratti hin dhiisaa. Put the computer to sleep kajuu kanaas kiyya never irra jira. Yeroo hamma barbaadetti adjust godhachuu dandeessaa jechaadha as keessaan. Okay, yoo nifi ammoo restore default settings yoo jetteen are you sure you want to restore this plan's default settings? Ja. Yes jettaan. Onoolaal. Defaultiin isaa kana. Daqiiqaa 10tti display turn off godhaa. Ammallee daqiiqaa 30 booda iskiriina kana guutumatti sleep ni raffisaa jechuudha. Akka afura baafatu godha. Naappi kennaaf jechaadha. So yoo barbaadde immoo yoo guutuu jette never irratti jijjiirrattaa save settings kan joora deetaa jechuudha. Power saver kan jiru kun ammoo change plan settings kan joora dhufuu dandeessaa. Kunilleen bakkuma sanii nu deebisaa jechuudha. Change advanced power settings kan joora yoo qolliche immoo gara nu fida. As keessatti egaa maal godhuu dandeessa? Waa hedduutu as keessa jira. Turn off hard disks after 20 minutes. Ja. Amma feete kana 30 minutes jijjiirachuu dandeessaa yookiin immoo 40 minutes qofa keessa kadabdaa 40 jettaan. Kana egaa kun kana fakkaata apply jettaan san booda hoggaanii fi hamma barbaaddetti sanarra guuqaayattee booda apply jettaan. Power option san egaa. Tole egaa mee sounds ka jiru kana ilaallu. Sounds kanarra yoo qollicine foddaan biraa takkanii banamti. Foddaan tungaa wanni nu garsiiftu playback. Sagalee kompiitara irraa dhagee hogguu barbaaddu. Device yookiin ammoo speakerri connected ta'ee jiru si dhageessisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kiyya kuni waa lamaatutti connected ta'ee jira. Kana yoo ilaalle amma fakkeenyaaf properties ka jiru yoo qolliche levels ka jiru dhaguu dandeessaa. 52 irra ka jiru kana feetu 100tti oliifachuu dandeessaa. Feetu 75tti gabbuufachuu dandeessaa jechuudha. Akkuma feetetti olii gatti tattaphachuu dandeessa kana. Advance kan jiru kanarraas dho'ite ni dalagamoo hin dalaguusaa testis godhuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma xilillee lugguu jiru test ni dalagaa hojjechuusaa si garsiisaa jechuudha. Okay, enable audio enhancements fooyyeessuudhaaf sagalee gabbaatu kanarra qollichachuu dandeessaa. Jara kan hundaa'u irra qollicheetuma ongootee dhiifattaa jecha. Gaarigaa ka itti aanu recording kan jiru kan amma gaa sagaleen kompiitara keessa anamma ittiin waraabu jirtuni maayikiroofoona kana jechuudha. Laayiniin kanaatu sagalee dhageessisaa jira jechuudha. Kunis propertii isaa waan dhaqee levelii isaarra listing kan jirutu jira, levels kan jiru jira. Amma 100%tti sattee jira jechuudha kun. Dhibbatti sattee jira. Enhancements kan jiru low frequency protection, virtual surround, room correction, loudness equalization kanneen hundinuu hedduu gaarii waan barbaachisoodha jechuudha. Tole egaa jara keenya sagantaan teenya tan kompiitara Wal-Barru irraa kanumaan goolabamti. Yoo rabbi jee torbaan dhufu sagantaa biraatiin haga walitti deebinu nageennu jiraadhaa. Gatiin bika jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu